Bartoota, nagaa keessanii? Kun barnoota dinagdee yookaan barnoota ikoonomiksii kan barattoota hundaaf yuunivarsiitota adda addaatitti kennamudha. Yookaan common course or freshman course jedhamee kan kennamudha. An Balaayin jedhama. Ga'een hojii kiyyaa qo'ataaf qolataa baankii biyyoolessaatti akkasumas barsiisaa onlaayinii fi yuunivarsiitota fi kolleejjota adda addaatti yeroo boqonnaa kootiitiin barsiisa. Barnoonni kiyya barnoota adda addaati. Akkuma asirraa argitanitti guyyaa har'aa barnoota common course or freshman course jedhamee barattoota hundaaf yuunivarsiitota adda addaatti kennamu barnoota economics yookaan dinagdee jedhamu kana waliin baranna. Kun viidiyoo tokkoffaa yookaan isa jalqabaati. Kanaaf akka kanaan gadiitti waliin itti fufnaa jechuudha. Gaaffii qabaattan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Har'a boqonnaa tokko or chapter 1 basic of economics kan jedhu jalqabna. Saniin dura have you heard anything about economics? Gaaffii jalqabaati. Gaaffii jalqabaa barnoota economics irratti kan gaafatamu. Kanaan dura waan economics jedhamu kana dhageechanii beektuu? Eeyyani dhageechanii akka beektan abdiin qaba. Sababiin isaa kutaa gadaanattis barattanii warri dhuftan jiru warri hin dhageenye immoo amma hin dhageechu. Barnoonni economicsii kun hojii nu guyyaa guyyaadhaan hojjennu dalagaa guyyaa guyyaan dalagnu irratti nu qunnama. Kanarraa ka'uudhaan gaaffii akkas jedhu dhiyeessuu dandeechu. Gaaffiin kun qabeenya jechuun yookaan resource jechuun maal jechuu akka ta'e yookaan what does efficient allocation means qoodinsa qabeenya haala mijataa ta'e raawwachuu maal jechuudha. What does demand means akkasumas what does human need means fedhiin namootaa maal fa'aa akka ta'e, gaaffiin namootaa maal fa'aa akka ta'ee fi diinagdee jechuun maal jechuu akka ta'e akka gaaffiitti akkasinitti dhufu ni beekama. Keessattuu warroonni haarawaa taatan gaaffiin akkanaa kun isinitti akka dhufuu fi akka gaafattan ni beekama. Kanaaf barnoonni kun kan difinii yookaan hunda isaatu ni deebisa jenneet abdannaa waliin laalla. Duraan dursee hiikoo economics jedhu kanarraa kaana. Economics jechuun yookaan dinagdee jechuun maal jechuudha? Economics is one of the most exciting discipline in social science jedha afaan Ingiliffaatiin. Dinagdee jechuun kutaa barnoota hawaasummaa keessa isa nama gammachiisuu fi nama hawwatu keessaa tokkodha. The word economics comes from the Greek phrase one who manage households. Kun afaan Giriikii irraa dhufe. Hiikni isaa immoo nama mana qabeenyaa to'atu yookaan qabeenya isaa to'atu yookaan nama maatii isaa to'atu kan jedhu irraa kan dhufedha. Adam Smith, generally known as the father of economics, brought out his famous book An Inquiry into Nature and the Cause of the Wealth of Nations in the year 1776. Namni Adam Smith jedhamu kuni abbaa dinagdee jedhamuudhaan beekama. Kitaabni isaa kitaaba akkas jedhudha. An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations kan jedhamu kan maxxanse. Namoonni isa duraallee waa'ee
ikoonomiksii kanarratti kan haasa'anii hin jiru. Yaa ta'u malee sa'aatii kanarraa yookaan yeroo kanarraa kaasee tooyi diinagdeen ifatti akka ba'etti haasa'ama. Innis barnoota diinagdee kana akka barnoota tokkootti hundeessuu fi ibsuu keessatti nama jalqabaa fi guddaa ta'e jedhamee ni beekama. Kun namoonni haala kamiin qabeenya akka horatan kan ibsedha. There is no universally accepted definitions of the economics, and its definition is very controversialidha yookaan haalli dhaabbataa ta'ee namoonni itti waliigalanii akka waliigalaatitti hiikni isaa kun addunyaa guutuu keessatti waliigalteerra hin gahamne yaa ta'u malee wanni jedhame ni jira. Beektonni gargaraa waan jedhan qabu. This is because different economics define economics from different perspective. Fakkeenyaaf namoonni tokko maalirraa ka'aniit ibsa kana ibsanii wealth definition irraa ka'aniit ibsanii, kana jechuun hiikan qabeenya irratti hundaa'uudhaan hiika isaanii qabeenya irratti diinagdeen waa'ee qabeenya horachuu fi kuusuu irratti xiyyeeffata jedhanii warroonni ibsanii hin jiru. Tanan biraa immoo welfare definition jedhanii immoo warroonni ibsan hin jiru. Kana jechuun diinagdeen waa'ee fayyadamummaa fi jireenya namoota fooyyessuu irratti xiyyeeffata jedhanii to'ii warroonni immoo yaadan hin jiru. Kanan biraa scarcity definitions jedhanii to'ii immoo warroonni haala kanaan hiikan isaanii hanqina irratti hundaa'eetu jira. Diinagdeen waa'ee qabeenya hanqataa ta'e itti fayyadamuuf fedha namaa guutuu irratti xiyyeeffata kan jedhan illee ni jiranii. Warroonni kaan immoo guddina diinagdee yookaan guddina irratti hundaa'anii kan hiikan hin jirani. Diinagdeen waa'ee guddina diinagdee yeroo dheeraa fi misooma irratti xiyyeeffata jedhanii warroonni hiikan hin jiran. Kanaaf hiika dhaabbataa hin qabu. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kana wantoonni fudhatamaadha jedhamu akka armaan gadiitti hiikanii lafa kaa'anii warroonni fudhatama qaba jedhanii warroonni eegan jechuudha barnoota diinagdee kana. The definition, but the formal and the commonly accepted definition is as follows. Economics is a social science that study how people make choice to use scarce resource efficiently to satisfy unlimited human wants jedhanii warroonni sa'aatii kanatti fudhatamaadha kan jedhan kana. Diinagdeen barnoota hawaasummaa yookaan social scienceiti. Namoonni akkamitti qabeenya hanqataa ta'e itti fayyadamuu fi fedhiiwwan isaa daangaa hin qabne guutuuf filannoo gochuu isaanii kan qoratudha jedhanii yeroo ammaa kana kan lafa godhanidha. Sababni isaa scarcity is the main sourceidha. Scarcity wantoonni scarcityidha. Wantoonni waan namni barbaade hunda argachuu hin danda'ani. Sababni isaa resources are scarce. Kana jechuun maal jechuudha? It is not shortage. Shortage jechuu osoo hin ta'in scarce jechuun maal jechuudha? Namoonni waan sana argachuudhaaf waan ittiin argatan isaan barbaachisaa. Waan ittiin argatan sun immoo sanga'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni miliyoona 2 qaban makiinaa, mana, waan biraa yoo jedhan miliyoona 2 waan kana definii hin ga'uu fi resources are scarce jechuun akkas jechuudha. Shortage jechuun osoo hin taane scarce jechuun akkas jechuudha. Kanaaf income yookaan constraintii qabu. Constraintii sababni jiruuf resources are very limited waan ta'eef maal gochuu qabu? Namoonni filachuu qabu, filannoo. Kanaaf economicsiin immoo haala namoonni waan kana filatan irratti kan hundaa'e. Focus on the allocation of limited resources such as land, labor, capital, and technology to produce goods and services for maximum satisfactions. Namoonni waan barbaadan kana guuttachuudhaaf haala kamiin akka isaan filatan, filannoo akkamii akka isaan filatan kan barsiisudha. Barnoonni ikoonomiksii kun jedhameet lafa kaa'ama. Kaayyoon isaa yookaan objektiiviin diinagdee immoo namoonni fedhii daangaa hin qabne kana haala kamiin akka isaan murteessanii fi
haala kamiin akka fedha isaanii guuttatan, haala kamiin immoo akka qooddatan kan argisiisudha. Or the aim or objective of the economics is to study how to satisfy the unlimited human needs up to the maximum possible degree by allocating the resource efficiently. Resource isaanii haala gaarii ta'een akkamitti qooduu akka danda'an, qabeenya qabansaaf fakkeenyaaf namni miliyoona tokko qabu waan hunda waan barbaadu miliyoona tokko san haala kamiin waan barbaadu san irra gahuu akka danda'u kan qoratu kaayyoo ikoonomiksii kana jechuudha. Kana qorataa jechuudha. Tan biraa rationals of economics. There are two fundamental facts that provide the foundation for the field of economics. Economics kan jedhamu kun maaliif dhufe? Yookaan maaltu jira rational behind of economics? Fieldiin economics jedhamu maaliif gara barnootatti dhufe? Maal barsiisuuf dhufe? Maaltu jiraa dhufe? Wanni tokko kan dhufu yoo rakkinni jiraate qofa. Rakkoo yoo jiraate rakkoof saniif immoo furmaanni dhufuu qaba. Furmaanni sun immoo karaa kamiin akka dhufu wantoonni argisiisan kun rakkoo isa furuuf akka dhufanidha. Kanaaf barnoonni ikoonomiksii kun kan dhufeef sababa wanni lama jiruufi rakkoo lamatu jira. Rakkoon tokko human or society material wants are unlimited. Fedhiin namaa daangaa hin qabu. Economic resources are limited or scarce. Economic immoo yookaan qabeenyi immoo murtaa'aadha yookaan daangaadha. Lamaan isaaniitu warra wal faalleessan waan ta'eef kana wanni walitti araarsu barnoota ikoonomiksii jedhamu kun hin dhufe. Warroota lamaan kana walitti araarsa. Human or society's material wants are limited. Fedhi keenya daangaa hin qabu. Qabeenyi immoo daangaa qabaa. Kana lamaan isaanii gaappii jiru kana guutuudhaaf kan dhufe barnoota ikoonomiksii jedhama jechuudha. Maaliif namoonni yeroo hunda wantoota haaraa barbaadu, yeroo tokkotti guutamuyyuu fedhii biraa ni qabaatu. Fakkeenyaaf yoo makiinaa argatan yookaan konkolaataa argatan, mana barbaadu yoo mana argatan, waan biraa barbaadu yoo san argatan biraa barbaadu. Akkasumas mootummaan yoo qabeenya gaarii biyyi isaa godhate qabeenyaan biraa barbaada. Yoo qabeenyi san hunda guuttate immoo beekamtii addunyaa irratti beekamuu barbaada. Yoo beekamtii addunyaa irratti beekame immoo waan biraa barbaada. Mootummaanis ta'ee namni qabeenya isaanii yookaan fedha isaanii daangaa hin qabu. Waan daangaa hin qabneef resoursiin immoo daangaa waan qabuuf kana walitti araarsuudhaaf wanni dhufe kun barnoota ikoonomiksii jedhama jechuudha. The basic economic problem is about scarcity in the choice since there are only limited amount of resource available to produce the unlimited amount of goods and the service we desire. Wantoonni nu barbaannu kun yookaan economic problem rakkoon diinagdee wantoota lamaan kana tokko scarcity wanna jedhamu yookaan hanqina murtaa'insa qabeenyatii fi filannoo kan ammoo walitti araarsuudhaaf ikoonomiksiin hin dhufe jechuudha. Barnoonni diinagdee kun hin dhufe jechuudha. Kun akkamitti akka walitti araarsu ni ilaalla jechuudha. Kan biraa economics is the study of how human beings make choice. Maal qorataa namni akkamitti akka filatu, akkamitti filachuu danda'a. Wantoota jiran keessaa qabeenya isaati irratti hundaa'ee akkamitti akka filatu. Wantoonni skarsiidha yookaan wantoonni murtaa'aadha. Fedhiin isaa immoo murtaa'aa miti. Kanaaf filannoo haala kamiin filatee waan barbaadu san akka argatu yookaan akka itti quufu tan qoratu barnoota ikoonomiksii kana jedhama. Haala kamiin akka qoratu yookaan haala kamiin akka filatu. Therefore, choice is the heart of all decision making. Kanaafuu seentariin yookaan handhuurri murtee tokkoo choiceidha yookaan filannoodha. Ikoonomiksii keessatti filannoon bakka guddaa qaba yookaan choice wanni jedhamu kun bakka guddaa qaba. Kun maaliif dhufe? Because of scarcity. If there is scarcity, there is a choice. If there is choice, waan biraa immoo hin jira. That is known as opportunity cost kan jedhamu hin jira ilaalla. Ammaaf scarcity waan jiruuf filannoon dhufe.
Odoo iskarsiitiin dhabameeraa ta'e filannoon hin jiru. Odoo iskarsiitiin dhabameeraa ta'e ikoonomiksiinis hin jiru jechuudha. Namni akka barbaadetti itti fayyadamaa jiru. As individual, family, in the nation, we challenge a difficult choice about how to use limited resource to meet our needs and wants. Akkuma nama dhuunfatitti, akkuma maatii tokkootitti, akkuma biyyaatitti chaalenjiin yookaan rakkoon nuyi qabnu akkamitti akka filannu. Filannoo akkamitti akka filannu. Risoorsiin keenya tun silaa tanuma haala kamiin filannee to'ii fedha keenya kana guuttachuu qabnaa jennee to'ii adda baasuudhaaf baay'ee rakkannee jirra jechuudha addunyaa kana gubbaarratti. Economists study how these choices are made in various settings. Kanaafuu economistoonni kun maal godhu waan kana qoratu. Akkamitti filachuu qaba namoonni akkamitti filachuu qaba. Settingii adda addaa lafa kaa'u. The outcome in terms of criteria ta'uu kan amaloota adda addaa such as efficiency irratti, equity irratti, stability in the search for alternative form of economic organizations that may produce higher living standards or more desirable distribution of material well-beings. Kanaafuu kana qoratu jechuudha. Sababa iskarsiitii kanaaf choiziin jira. Choiziin kun immoo akkamitti ta'uu qaba, haala kamiin akka deemamuu qabuu fi namoonni akkamitti yoo deeman, akkamitti yoo filatan living standard isaanii, jireenya isaanii, guddina isaanii fooyyessuu akkamitti akka danda'an ikoonomistoonni kun yookaan ikoonomistoonni kun lafa kaa'u jechuudha. Haala kamiin yoo deemne guddachuu dandeenya. Haala kamiin yoo deemne filanne living standardii keenya, distribution keenya, desirable distribution of material keenya sirrii nu ta'uu danda'a kan jedhu kan qoratanidha jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo maal laallaa scope in the method of analysis in economics kan jedhu laalla. Scope in the methods of the economic analysis kan jedhu laallaa jechuudha. Maal jechuudha scope in the methods of economic analysis kan jedhu kun maal akka coverii godhu. Fakkeenyaaf economicsiin maal coverii akka inni godhu kan ittiin laalludha jechuudha. Maal of jalatti qaba. Economicsiin maal of jalatti akka inni qabu yookaan immoo economicsiin maal coverii godha. Fakkeenyaaf economicsiin developmental economics kan jedhu economicsii guddinaa kan jedhamu hin jira, industrial economics kan jedhamu hin jira fi kan kana fakkaatantu jira. Yeroo ammaa kana garuu our modern cases, the core of modern economics is formed by two major branchota lama irratti kan hundaa'edha. Economicsoonni adda addaa kun yoo jiraatu economicsoota adda addaa kana bakka meeqatti qooda, bakka lamatti qooda. Maakiroodhaa fi maayikiroo jedhee raawwate. Maakiroo jechuun guddaa jechuudha. Maayikiroo jechuun immoo xiqqaa jechuudha. Kanaafuu maayikiroon maal qorata, maakiroon maal qorata kan jedhu akka armaan gadiitti ilaallaa jechuudha. Microeconomics studies the behavior of individual units like households, farms, and industry, focusing on how they make decisions and interact in specific markets. Microeconomics wanni jedhamu kun amaloota namoota dhuunfaa kan akka industirii adda addaa fi kan kana fakkaatan haala kamiin akka isaan walitti dhufanii ta'ee murteessan fi gabaa tokko irratti haala kamiin akka isaan walitti dhufan walumaan qabatti behaviyorii isaaniiti kan inni qoratu yookaan amaloota isaan argisiisan kan qoratu microeconomics jedhama yookaan isa xiqqaa wanti xiqqaa kan qoratu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya salphaasaa yoo fudhanne bosona keessatti microeconomicsiidhaa fi macroeconomicsiin akkamitti bosona qoratu jennee yoo fudhanne bosona keessa mukeelii adda addaati jira yookaan mukoota adda addaati jira. Fakkeenyaaf apple tree kan jedhamu hin jira, gaattiraan hin jira, baarzaafiin hin jira, wantoonni akkasii hin jira, mukti hoomii hin jira, abukaadoon hin jira, paapaayaan hin jira. Kun hundumtuu bosona keessatti argamu. Maayikiroo yookaan inni xiqqaan kun paapaayaa kophaatti qorata. Maakiroo kan jennu kun immoo bosonoota san akka jirutti qorata. Kanaaf maakirooekoonoomiksiin waan jeneraalii ta'e qorata. Maayikirooekoonoomiksiin immoo takka takkee wantoota qorata jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka inni qoratu
haala salphaadhas ni galadhee tan hawwa. Microeconomics studies the overall economy focusing on total or aggregates. Aggregate jechuun bakka tokkotti jechuudha. Behavior relationshippiin isaa walii qaban yookaan walii galtee walitti dhufeenyi isaan qaban among major economic variables in the economic wide issues such as economic growth fakkeenyaaf GDP jechuu, inflationii, haala qaala'insa jireenyaa kan jedhamu kana, unemploymentii, hojii dhabdoota, walumaan qabatti hojii dhabdoota biyya tokkoo kan qoratu macroeconomicsidha. Hojii dhabaa tokko yookaan lama yookaan hojii dhabaa dhuunfaa kun hojii dhabe namoonni 5 hojii dhabe 6 hojii dhabe koo kan jedhu ta'e kun maayikiroodha jechuudha. Kanaaf maayikiroo jechuun kana, maakiroo jechuun immoo guddaa jechuudha. Kan itti aanu ikoonomiksiin positive in the normative analysisiidhaan qoratama yookaan qorannaan ikoonomiksii kan ittiin qoratamu normative in the positive economics kan jedhamutu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Is economics positive science or normative science or both? What is your justification jedha. Economicsiin positiividha moo yookaan normatiividha? Duraan dursee positive science jechuun maal jechuudha? Normative science jechuun maal jechuudha? Positive science jechuun akkuma maqaa isaatirraa argitanitti positiividha yookaan saayinsii haqaa jedhama kuni. Saayinsii haqaa yookaan saayinsii dhugaa jennaan. Normative science jechuun immoo saayinsii murtii yookaan saayinsii nama dhuunfaa yookaan saayinsii yaadaa jedhama. Kanaafuu ikoonomiksiin akka ibsa isaatirraa hubattanitti saayinsii kam jettaniiti kan isin beektan amma isinitti fakkaatu. Pozitiividha moo saayinsii haqaati moo yookaan saayinsii yaadati yookaan saayinsii murtiiti? Ni ilaalla. Economics can be analyzed from two perspectives, that is positive economics and the normative economics jenneet haala kanaan kan inni qoratamu haala kanaanii mee yaalaallu. Positive economics, it is concerned with analysis of facts and try to describe the world as it is. Positive economics akkuma jennu saayinsii haqaati. Wantoota akkamitti ilaala inni dhugaarratti wantoota hundaa'ee fi kan inni ibsus wantoota akka inni jirutti as it is homaa ittiin dabaluudhaan hir'isu akkuma jirutti lafa kaa'a. Kanaaf saayinsii haqaa jedhama. Kanaaf positive economics jedhaman warroonni akkasii. It try to answer the question what was maal ture akkaminni maal ta'a. It does not judge a system as good or bad. Wantoota hin tilmaamu akka maalii kun gaariidha kun immoo badaadha. Kun better or worse kun betteriidha yookaan immoo kun gaariidha kun immoo canqaadha jedhee to'i wantoota adda baasee hin ibsu jechuudha. Wantoota akkuma jirutti ibsa. Fakkeenyaaf the current inflation rate in Ethiopia is 14%. Sa'aatii ammaa kanatti akka positive economicsiitti current inflation ratein yookaan qaala'insi jireenyaa jijjiiramni qaala'insi jireenyaa kun parsantii 14 qofaan jijjiiramaa jedhee lafa kaa'a. Kan bara darbeerra parsantii 14 yookaan immoo kan ji'a kanaa kan ji'a darbeerra parsantii 14 irraa jedhee lafa kaa'a. Kun akka jirutti lafa kaa'a. Akkana ta'uu qaba, akkas ta'uu qaba hin jenne waan jiru akkasitti lafa kaasa. Kanaaf positive economics kan jedhamuuf. Poverty and unemployment are the biggest problem in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti hiyyumni fi hojii dhabdummaan rakkoo isa guddaadha jedhee lafa kaa'a. Maaliif rakkoo ta'e? Maal ta'e? Hin jiru waan akkasii. The life expectancy at birth in Ethiopia is rising. Itoophiyaa keessatti yeroo umurii dheeraa jiraachuun dabalaa jira yookaan namoonni umurii dheeraa jiraata. Maaliif jiraata? Akkamitti argite? Hin jiru. Garuu kan jiru lafa kaa'a. All the above statements are known as positive statements. These statements are concerned with real facts in the information. Wantoota jiru irratti hundaa'uudhaan, informationoota argate irratti hundaa'uudhaan akkanatti lafa kaa'uun positive economics jedhama. Any disagreement on the positive statement can be checked by looking into facts. Wantoonni kun akkamitti laallamuu danda'a? Namoonni wanta kana
soba yookaan dhugaa ta'uudha soba ta'uusaa addan baasiin akkam godhu ragaa fi odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan adda baafachuu danda'u jechuudha. Personal judgmentii miti yookaan nama yaada dhuunfatii miti kun waan jiru irratti hundaa'uudhaan lafa ka'a. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti current inflation rate in Itoophiyaan parsantii 11 jedhama. Parsantii 11 jedhama. Kana lafa kaa'uu dandeenya. Yeroo darbe irratti immoo parsantii 14 jedhama. Kun hundi isaatu faaktii jiru irratti hundaa'eeti waan ta'eef faaktii kana akkamitti adda baasnaa, dhugummaa akkamitti adda baasnaa, infoormeeshiniidhaa fi ragaaf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan adda baafannaa jechuudha. Kan itti aanu immoo noormaatiif ikoonomiks jedhama. Noormaatiif ikoonomiks jechuun immoo akkuma kanaan dura jennetti saayinsii yaadaa yookaan saayinsii murtii jechuudha. Kuni hin murteessa. Akkana ta'uu qaba jedhee murteessa. Yaada ofii kenna. Yaada dhuunfaa kenna. Kanaafuu kun ragaadhaan murtaa'uu hin danda'u. Yookaan ragaadhaan adda baasuu hin dandeenyu. It deal with the question like what ought to be maal ta'uu qaba? What the economy should be? Economy maal ta'uu qaba jedhee murteessa. It evaluates the desirability of alternative outcome based on one's value judgment about what is good or what is bad. Namoonni bakka ofirratti hundaa'uudhaan yookaan yaada isaaniitiin akkana ta'uu qaba jedhanii murteessu waan ta'eef kun yaada dhuunfaadha yookaan yaada namoota baay'eedha. In this situation, since normative economics is loaded with judgmentiidhaan waan guutamee jiruuf yookaan loodii waan ta'eef what is good for one may not be the case for the other. Tokkoof gaarii anan biraatiif immoo ta'uu hin danda'u. Analysis is a matter of opinion or subjective in nature which cannot be proven or rejected with reference to facts. Kuni provii ta'uu hin danda'u. Kun yaada dhuunfaa waan ta'eef subjective judgmentii waan ta'eef opiniionii namootaa waan ta'eef yaada nama dhuunfaa waan ta'eef kun provii ta'uu hin danda'u yookaan immoo rejected with reference or factidhaan rejectii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maal goonaa kun akka jirutti waan ta'eef namoonni nama dhuunfaatitu yookaan namoota yaada namootaa waan ta'eef akka positive economicsii ragaa fi odeeffannoodhaan adda baafachuu hin dandeenyu jechuudha kuni normative economics. Example, the poor should pay no tax. Namoonni hiyyeessa ta'an taaksii kaffaluu hin qaban yookaan gibira mootummaadhaan gabbaruu hin qabanidha. Kun yaada nama dhuunfaati maalirraa akka ka'e isatu beeka waan ta'eef kuni faaktii miti jechuudha. Kuni faaktii yoo hin ta'in yaada nama dhuunfaati. Maaliif yoo jedhaniin yaadota adda addaa dhiyeeffachuu danda'a abbaan kana dhiyeessu akka normative economics. There is a need for intervention of government in economy. Economy keessatti mootummaan keessa galuu qabaadha. Kuni yaada isaatii yaada akka normative economicsiititti female ought to be given job opportunity dha. Carraa hojii femaleedhaa kennuu yookaan dubaroota yookaan dhalaadhaa kennuu qabaa jedhee lafa kaa'a. Yaada gaariidha yaa ta'u garuu yaada nama dhuunfatii yookaan judgmentiidha kun. Any disagreement on the normative statement can be solved by voting. Kuni namoonni filannoodhaan malee faaktiidhaan wanni solvii ta'uu hin jiru jechuudha. Normative economics jechuun waan akkasiitii jechuudha. Kanaafuu economicsiin normative saayinsiidha moo yookaan positive saayinsiidha jettaniit amantu? Mee maal isinitti fakkaata bartoota? Kana hoggaa sirriitti keessa galtanii ilaaltan kam akka isinitti fakkaatu adda baastu. Ammaaf kan itti aanu tiyaaceenu yookaan kan itti aanutti yaada barru. Kan itti aanu immoo waa'ee maaliitti haasawa? Kan itti aanu inductive and deductive reasoning in economics. Waan tokko reason out gochuuf karaa lamaan goona economicsii keessatti kun inductive and deductive reasoning kan jedhamu researchii keessatti illee ni argitu. Bakkoota adda addaatti kun saayinsii bakka adda addaa galu waan ta'eef kana wantoota adda addaatiif itti fayyadamuu dandeenya. Yaa ta'u karaa economicsiitis haala armaan gadiitiin ibsinaa garuu
tokkuma wantoota kaan irratti sin hojjeta. Warroonni staatiksii irratti, warroonni fayyaa irratti, warroonni bakka wantoota adda addaa gubbaa irratti waan kana itti fayyadamtu. Inductive and deductive reasoning in economics. Inductive jechuun maal jechuudha? Deductive jechuun maal jechuudha? Inductive jechuun wantoota ispeesifikii ta'e, wanta murtaa'aa ta'e tokkorraa kaanee gara waan waliigalaa tokkotti deemuu jechuudha. Yookaan waan xiqqaarraa kaanee gara waan guddaatitti deemuu. Deductive jechuun immoo waan guddaarraa kaanee gara xiqqootitti deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf inductive jechuun namoonni qoricha haaraa oomishan tokko maal godhuu? Waan xiqqoo irratti yaalii godhaniit waan guddaadhaaf godhu. Fakkeenyaaf qoricha namoonni amma itti fayyadamaa jiranis yookaan kan fuuldurattis itti fayyadaman eessaa dhufe? Akkamitti hojjetame? Haala saayinsiitiin maaliin hojjetame? Mee kana gara inductiviitiitti haa fudhannu. Warroonni qoricha hojjetan, saayintistoonni qoricha haaraa hojjetan duraan dursanii maalirratti yaalii godhuu? Hantuuta irratti godhu. Akkuma isin beektan hantuunni fi namni amaloonni isaanii tokko. Maaliifii homotermic animal jedhamu karaa baayoloojiitiin. Warroonni homotermic and piclothermic animal jedhaman hin jiru. Homotermic animals warra jedhaman kun warroota ho'inni isaaniillee haalli isaanii wal fakkaatan jechuudha. Warroonni piclothermic animal jedhaman immoo warroota gara kaanii jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni piclothermic animal jedhaman warroota yoo nyaata nyaatan ho'ina qaama isaanii hin arganne aduu malee. Fakkeenyaan akka bofaa, akka reptiles akkana jedhaman kun aktiivii kan ta'an yookaan ho'a kan argatan yoo aduu argatanidha. Aduu yoo argatan aktiivii ta'u. Kanaaf fakkeenyaaf bofti aduu keessa baay'ee hamaa kan ta'u kanaaf. Warroonni immoo homotermic animal jedhaman immoo aduudhanii miti kan ho'isa argatan. Aduun dabalata yaa ta'u malee nyaata yoo nyaatanidha. Warroonni akkasii immoo homotermic. Kanaaf homotermic and piclothermic animal garee kanaan hantuunni garee namaati jechuudha. Yookaan warroonni amma baay'inaan hantuuta irratti yookaan jaldeessa waan akkasiitti irratti fudhatama. Akka inductive reasoning'iitti hantuuta irratti yaalii godhanii raawwatanitti inductive reasoning jechuun from specific to general jennee mitire. Hantuuta irratti yaalii godhamee raawwateet achirraa ka'ee namootaaf akka ta'u lafa godha. Yoo hantuuta qorichi suni hantuuta fayyise, yoo hantuuta ajjeesuu baate namoota hundaaf qoricha ta'a. Namoota hunda hin ajjeesu jechuudha. Kanaafuu hantuuta irratti yaallet namoota ta'e irratti immoo akka fayyisuuf akka fayyisne immoo namoota dhukkuba san qaban irratti yaallet kanaan achi qoricha waliigalaa ta'a jechuudha. Qoricha akkanaa kun qoricha dhibee akkanaa fayyisu jennee lafa goonu from specific to general jennee lafa goonu. Deductive reasoning in economics. Deductive reasoning jechuun immoo waan guddaarraa waan xiqqaatti deemuu jechuudha. Isa guddaarraa isa xiqqaatti. Haala kamiin akkasitti deemuu dandeenya? Kun immoo from the general to specific. Kanuma fudhachuu dandeenya. Qorichi namoota kana difnii fayyisu tolosaaf maaliif fayyisa? Qorichi kun dhukkuba akkanaaf fayyisa. Yookaan dhukkuba busaa qoricha akkana jedhamutu fayyisa. Tolosaan immoo busaa qabaa. Tolosaadhaaf qoricha kana kennaa yoo jenne nama san hin fayyisaa jechuudha. Generaalii waan jiruuf amma immoo gara specificii deemna. Kana haala economics'iitiin akkamitti fudhachuu dandeenya? Hin laalla haala economics'iitiin. The fundamental objective of the economics, like any science, is establishment of varied generalization about certain aspect of human behavior. Akkuma saayinsoonni hambiraa generaalii qaban kana economicsiinis waan tokko generalizii godhee to'ii qabatee waan hundaaf akka hojjetu qabaachuu qaba. Kana haala kamiin ibsinaa? Hin ibsinaa wantoota fudhannee ta'u. Those generalization are known as theory jedhama. Wanni kun theory jedhama generalizationiin kun. Fakkeenyaaf maal jechuudha? Demand and supply theory wanni jedhamu jira. Haala kamiin demand and supply theory ta'ee ni ilaalla.
A theory is simplified picture of realities. Theory jechuun maal jechuudha? Haala salphaadhaan dhugummaa wantootaa kan ibsu jechuudha. Haala salphaadhaan dhugummaa wantootaa kan ibsu jechuudha. This is theory jechuudha. Economic theory provides the basic for economic analysis which uses logical reasoning. Duraan dursee hiikoo economics jedhu kanarraa kaana. Economics jechuun yookaan diinagdee jechuun maal jechuudha? Economics is one of the most exciting discipline in social science jedha afaan Ingiliffaatiin. Diinagdee jechuun kutaa barnoota hawaasummaa keessa isa nama gammachiisuu fi nama hawwatu keessaa tokkodha. The word economics comes from the Greek phrase one who manage households. Kun afaan Giriikii irraa dhufe. Hiikni isaa immoo nama mana qabeenyaa to'atu yookaan qabeenya isaa to'atu yookaan nama maatii isaa to'atu kan jedhu irraa kan dhufedha. Adam Smith, generally known as the father of economics, brought out his famous book An Inquiry into Nature and the Cause of the Wealth of Nations in the year 1776. Namni Adam Smith jedhamu kuni abbaa diinagdee jedhamuudhaan beekamaa. Kitaabni isaa kitaaba akkas jedhudha. An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations kan jedhamu kan maxxanse. Namoonni isa duraallee waa'ee Economicsii kanarratti kan haasa'anii hin jiru. Haa ta'u malee sa'aatii kanarraa yookaan yeroo kanarraa kaasee tooyi diinagdeen ifatti akka ba'etti haasa'ama. Innis barnoota diinagdee kana akka barnoota tokkootti hundeessuu fi ibsuu keessatti nama jalqabaa fi guddaa ta'e jedhamee ni beekama. Kun namoonni haala kamiin qabeenya akka horatan kan ibsedha. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barnoota itti aanuun hanga wal agarrutti nagaatti ta'a. Yoo kuni baay'ee isin gammachiise fi irraa fayyadamtan laayikii, sheerii, sabskraayibii godhaa. Yoo gaafii qabaattan immoo koomentii jalatti gaafii keessan lafa kaa'a. Torban dhufu kan barannu yookaan immoo viidiyoo itti aanu irratti kan barannu scarcity jechuun maal jechuu? Akkuma kanaan dura ilaalletti scarcity jechuun maal jechuudha? Achi choice jechuun maal jechuudha? Warri kun orderiidhaan ta'an yookaan immoo duraa duuba isaanii eeggataniiti kan ta'an. Sababa scarcity'n jiruuf choice'n jira. Sababa hanqinni jiruuf yookaan limitedii ta'eef yookaan qabeenyi daanga'eef filannoon jiraate. Sababa filannoon jiraateef immoo opportunity cost kan jedhamu dhufe. Sababa opportunity costiin dhufeef immoo production possibility frontier or production possibility curve kan jedhamu jira. Kana immoo tan itti aanutti sirriitti ilaalla. Hagasitti nagaan ta'a. Sheerii, koomentii gochuu, laayikii fi sabskraayibii gochuu garuu akka hin dhiisne isiniin jedha. Horaa bulaa.